Ogbarruun Oromoo ifatti yoom akka eegale beekuun ulfaataa ta'us barreessitoonni biyya keessaa falaa ragaalee tokko tokko wabeeffachuun seenaan barreessan ni jira. Akka ragaan tokko tokko agarsiisutti kushootaan barreeffamni hierogloofiksiidhaan barreeffamuu eegaluusaa yoo xiqqaate waggoottan 100 ol lakkoofsiseera. Akka barreessitoonni obbo Birruu Tsaggaayee fi obbo Taabur Waamiifaa kitaaba isaanii keessatti ragaa dhiyeessanitti qubeen nuti har'a dhimma itti baanu qubee laatinii jennee waamnu ka'umsisaa kushoota akka ta'ee fi boodarra daldaltoota foonishaanotaan dhaalamee harka warra Giriikii akka ga'eef Roomaanonni yeroo Giriikiin weeraran qubeewwan kanneen fooyyeessaniitti fayyadamuu akka eegalan ragaawwan seenaa hedduun deeggaranii dhiyeessaniiru. Gama birootiin hayyoonni hedduun dhimma afaan Oromootiif ogbarruu Oromoodhaaf gumaacha guddaa godhanii fi aarsaa tilmaama hin qabne kaffalaniiru. Oneesmoos Nasiib yookaan Hiikaa Waajii fi Asteer Gannoo hireessaan mudateen warreen maqaa daldala garbaatiin gurguramanii biyya ormaa keessa ta'anii ogbarruu Oromoo irratti hojjechuuf sochii eegalanidha. Nama biyya Oromoo jechuun kan of waamu Abbaan Gammachiis yookaan Oneesmoos Nasiib barnoota ammayyaa ofii isaaniitii baratan saba isaanii Oromoodhaan ga'uuf yaaliif tumsi isaanii guddaa ture. Achuma biyya garba jedhamaniitti gurguramaniitti Oneesmoos Nasiib kitaaba faaruu amantii galata gooftaa maccaa jedhurraa hiikuu jalqabanii macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikuun wal qabatee Asteer Gannoo waliin ta'uun kitaaba kuusaa mammaaksaa barreessaniiru. Gurguramaniis achiin hin hafne. Amantaa Pirootestaantii fudhatanii dabalataanis barnoota ammayyaa baratan saba isaaniif qooduudhaaf gara biyyaatti imala taasisan. Kitaaba qulqulluu gara afaan Oromootti hiikaniiru. Dabalataanis faaruu amantaa galata gooftaa maccaa jedhuun eegaluun hojiiwwan ogbarruu Oromoodhaaf bu'uura ta'an hedduus hojjetaniiru. Gargaartuu Piroofeesaraa kan taatee fi barreessituun kitaaba Making Citizen in Africa Ethnicity, Gender and Identity in Ethiopia jedhu Laharaa Smith ogbarruu afaan Oromoo keessatti dadammaqiinsi dhugaan dhuma jaarraa 19ffaa yeroo Oneesmoos Nasiibii fi Asteer Gannoo fa'aa uumame jechuun barreessiteetti. Oneesmoos Nasiibii fi Asteer Gannoo amantaa cinaatti gumaachisaan afaan Oromoo guddisuu keessatti qaban olaanaa ta'uu gargaartuun Piroofeesaraa Laharaa Smith barreeffama isheen himteetti. Barsiisaa amantii Islaamaa fi waloo kan ta'e Sheek Bakrii Saaphaloo yookaan Abubakar Osmaan Odaa sirni barreeffama afaan Arabaa fi afaan Amaaraa afaan Oromoo barreessuuf mijataa waan hin taaneef sabni Oromoo qubee yookaan harfi mataa isaa tolfatee seenaa isaa baree wal barsiisuu qaba jechuun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1950moota keessa qubee mataa isaa boceera. Qubeen harfii jedhee kan Sheek Bakrii Saaphallootti moggaase kun uummata Oromoon baay'ee jaallatamee ture. Namoota quraana qara'uuf gara isaanii deemanis akka barsiisaa turan seenaan isaanii ragaa ba'a. Jalqabuma qubeen kun gara godina Harargee Arsii fi Baaleetti tamsa'uu eegaluu mootummaan Haile Sillaasee faallaa fedhii uummata Oromoo dhaabbatu kun tasuma ta'uu qabu jechuun hayyuu jabaa kanarra oggura kaa'uun magaalaa Dirree Dhawaa keessatti isa daangessuun sochii kamiyyuurraa isa dhorkan. Sheek Bakariin garuu sodaa tokko malee oggura jala taa'ee qubee ofii isaatiif boceen kitaaba walaloo of keessatti qabate mata dureen isaa Shaaldaa jedhamu barreesseera. Hiikni Shaaldaa jedhus ablee qaraa jechuu akka ta'e lafa kaa'ee ture. Kana jechuunis odeeffannoo siyaasaatiin saba Oromoo qaruuf kan qophaa'e ta'uusaa seenaan ni hima. Bara 1965 raadiyoon afaan Oromoo Moqaadishootti warra hundeessan keessaa tokko kan ta'an gameessaa fi hayyuun jabaa Sheek Mohammad Rashaad Abdullee jalqabbii ogbarruu Oromoo bu'uuressuu keessatti gumaachi isaanii guddaadha. Taariikha Oromoo kunootinii himee irrumaan tuttuqee yoomin hundaa himee bar taariikhni isaanii waan nama jabeessuu bakka hundaa namuu walii haa odeessuu kan beeyne gaafatee kabeeku barsiisee bakka hundaa namuu walumatti kaasee biyya hundaa namuu bar akkaan jabaatee xiqqa'aa gudda'aan waan fedhu arga. Yeroo jalqabaatiif quraana afaan Arabaarraa namni gara afaan Oromootti hiike Sheek Mohammad Rashaad Abdulleeti. Dabalataanis quraana gara afaan Oromootti hiikuudhaan sagaleetti yookaan kaasettiitti waraabuudhaan jijjiiraniiru. Hojiin isaanii kun quraana barsiisuun cinatti ogbarruu Oromootiif bu'uuraaf kaka'umsa guddaa uumeera. Gumaachisaan ogbarruu Oromootiif godhan kana qofa miti. Kitaabota lakkoofsaan 22 ta'an afaan Oromootiin barreessaniiru. Kitaabota isaan barreessan keessaa kuusaa jechoota afaan Oromoo, seerluuga afaan Oromoo, fura afaan Oromoo fi kanneen biroo ni jiru. Kitaabota amantaa Islaamaa hedduus afaan Oromootiin barreessanii hawaasa Oromoo amantaa Islaamaa hordofuuf
gumaachaniiru. Qubee afaan Oromoo yeroo har'aatti gargaaramaa jirru kana qixa sirrii ta'een akka seerluga afaan Oromoo waliin deemuu danda'utti namoota ga'ee guddaa taphatan keessaa Sheek Mohammad Rashaad hangafaaf hojii boonsaa warra hojjetan ture. Qabsoo fi imalli ogbarruu Oromootiif godhame kanaan